Onkoloolessa 2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Lamaayooti. Qabxiin seensaa yuunivarsiitii fooyya'eeraa jedhe biirichi. Qabxii seensaa yuunivarsiitii fooyya'een barattoonni 350 darbuu tajaajilli madaallii qormaataa fi barnootaa ifoomse. Ministeerri barnootaa ibsa karaa feesbuukii isaa baaseen barattoonni bara barnootaa 2017tti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qabxii giddu galeessaa persantii 49 qabxii 50 haga persantii 49 qabxii 99 fidan gara persantii 50tti akka siqsiifamu murteessuun isaa kan yaadatamudha. Haaluma kanaan qabxiin seensa dhaabbilee barnootaa olaanoo 300 irraa gara 297tti gadi bu'eera. Gama biraan barattoota muraasa qormaatichaa karaa marsariitii qoraman jalaa qabxiin barnoota fiiziksii gara persantiitti osoo hin jijjiiramin hafuun gara persantiitti wayita jijjiiramu osoo hin ida'aminiif turuun yaadachiiseera. Barattoonnis komii isaanii dhiyeeffachuun bu'aa isaanii sirreeffamuu biirichi ibseera. Fooyya'insa taasifameen barattoonni 3,350 qabxii darbiinsaa fiduu fi lakkoofsi barattoota bara barnootaa 2017tti persantii 50 ol fidan 52,297 yookaan dhibbeentaa 8 qabxii 9 ga'uu ragaan biiroo barnootaa irraa argame ni mul'isa. Poolisiin magaalaa Finfinnee kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinnee sababeeffachuun daandiiwwan tajaajila tiraafikaaf cufaa ta'an ifoomse. Poolisiin magaalaa Finfinnee kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinnee sababeeffachuun daandiiwwan cufaa ta'an ifoomseera. Haaluma kanaan bor waaree booda sa'a 6 irraa eegalee ayyaanni kabajamee haga xumuramutti daandiiwwan cufaman eereera. Daandiin addabaabaayii caffee aannanii irraa gara addabaabaayii masqalaa geessu caffee aannaniitti, daandiiwwan lisoo safarii irraa addabaabaayii masqalaa geessu Oloompiyaatti, daandiin qeeraa irraa caffee aannanii geessu Bulgaariyaatti, daandiin markaatoo irraa gara Takla Hayimaanotii gara Xuqur Ambassaa geessu Bataskaana Takla Hayimaanotitti, daandiin addabaabaayii Uraayil irraa gara addabaabaayii masqalaa geessu addabaabaayii Uraayilitti, daandiin kallattii Boolee gara addabaabaayii masqalaa geessu addabaabaayii Oloompiyaatti, daandiin Masqal Filaawar irraa gara Oloompiyaa geessu addabaabaayii Gaazeebootti, Agoonaa Siniimaa gara addabaabaayii masqalaa kan geessu addabaabaayii Xilaawunitti, Ibsaa Laga Harree gara addabaabaayii masqalaatti kan geessu Ibsaa Laga Harreetti, qaxxaamura Teeleen gara isteediyeemii kan geessu qaxxaamura Teeleetti, hoteela Raas gara isteediyeemii kan geessu hoteela Raasitti, Ibsaa Harraambee yookaan Siniimaa Ambaasaadarii gara addabaabaayii masqalaa kan geessu Ibsaa Harraambeetti, Addisuu Gabaa gara addabaabaayii masqalaa kan geessu Baankoo Diroomaatti, Masaraa Biyyaalessaa gara addabaabaayii masqalaa kan geessu Masaraa Biyyaalessaa cinatti, Sheelii Qarsaa gara Baambis kan geessu Sheelii Qarsaa cinatti, hoteela Jippiitarii gara ECA kan geessu gamoo Saalkoot cinatti kan cufamu ta'uu hubachiiseera. Sababa kanaan imaltoonni bor waaree booda sa'a 6 irraa kaasee filannoowwan biroo akka fayyadaman hubachiiseera. Oduu keenya itti aanuun humna elektirikaa Keeniyaaf dhiyeessineen hanqina elektirikaa jalaa baafneerra jette Itoophiyaan. Itoophiyaan humna elektirikii Keeniyaaf dhiyeessuun hanqina elektirikii irraa isaan oolchineerra jette. Waggaatti baasii elektirikaa doolaara kitila 10 Keeniyaaf ni qusatamas jedhameera. Itoophiyaan Keeniyaaf waggaatti humna elektirikaa giigaawaattii 1274 qabxii 42 dhiyeessitiif. Kana jechuun humna elektirikaa Keeniyaan ala galchitu keessaa dhibbeentaa 83 ta'a jechuudha. Keeniyaa hanqinni elektirikaa akka mudanneef shoora olaanaa taphata jedha. FM'n Keeniyaa Capital FM jedhamu akka gabaasetti Keeniyaan humna elektirikaa Itoophiyaa irraa galfattuun baasii dabalataa doolaara Ameerikaa kitila 10 irraa ooluu kan eere gabaasichi. Kunis anniisaa ho'aa Keeniyaan biyya keessaa oomishtu caalaa kan baasii qusatu ta'uu abbaan taayitaa to'annoo enerjii fi boba'aa biyyattii EPRA wabeeffachuun gabaaseera Capital FM. Dhiyeessiin elektirikaa Keeniyaan Itoophiyaa irraa argattu biyyattii keessatti elektirikiin akka yeroo yeroon adda hin cinne taasisuus gabaasicha keessatti eerameera. Walumaa galatti humni ibsaa Keeniyaan biyyoota ollaa ishee irraa galchitu kan bara darbeen wal bira qabamee yoo tilmaamamu dhibbeentaa 27 qabxii 8 dabaleeraa jedhame. Kunis irra caalaa sagantaa dhiyeessii humna elektirikii Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti diriireen ta'uu gabaasichi hubachiiseera. Hanga walakkaa bara 2025tti Keeniyaan humna elektirikii
geegaawwaatti 751 qabxii 95 galchuun himameera. Kunis geegaawwaatti 419 qabxii 13 bara 2024 galchiteen wal bira qabamee yoo ilaalamu dachaan daballii agarsiiseera. Keeniyaan humna elektirikaa argachuuf biyyoota ollaa irratti hirkattummaan ishee yeroo kamuu caalaa dabalaa dhufuu kan eere gabaasni Capital FM humni alaa galfamu yeroo jalqabaaf dhibbeentaa 10 caaleeraa jedhame. Itoophiyaatti aantee Ugaandaa irraa geegaawwaatti 225 qabxii 64 akkasumas Taanzaaniyaa irraa geegaawwaatti 33 qabxii 79 fudhatti. Maddi Capital FM dha. Oduu keenya xumuraatiin Elon Musk nama jalqabaa addunyaa irraa qabeenyaa tiriliyoona walakkaa baasu qabu ta'e. Hoogganaan Teslaa Elon Musk nama jalqabaa addunyaa kanaa qabeenyaa doolaara biiliyoona 500 baasu qabu ta'e. Kunis gatiin konkolaataa elektirikii SpaceX fi X ol guddachuu irraa kan ka'edha jedhame. Qabeenyi nama teekinooloojii kanaa roobii kaleessaa doolaara biiliyoona 500 qabxii 1 kan ga'e yoo ta'u, gaafuma sana garuu guyyaa ammoo gara doolaara biiliyoona 499tti gadi bu'eera jedha gabaasni Forbes. Teslaa dabalatee daldalli hojiiwwan hubannoo namtolchee dhaabbata rookeetii SpaceX fi X'n fa'i yeroo dhiyoon asitti gatiin isaanii akkaan kan dabale. Bu'aan kunis Musk seektara teekinooloojii addunyaa keessatti nama soorumaan isa duraa kan hin jirre kan mirkaneesse. Akka gabateen biliyooneroota Forbes agarsiisutti namni sooressa addunyaa kanaa lammaffaan hundeessaa dhaabbata teekinooloojii Oracle doolaara biiliyoona 350 Larry Ellisonidha. Qabeenyi nama kanaa baatii darbee kan Elon Musk yeroo muraasaaf caalee ture. Qoodni dhaabbata teekinooloojii Oracle 40% ol guddatee ture. Kunis dhaabbatichi teekinooloojii isaa teekinooloojii ijaaf akka tolan gochuurraa kan ka'edha jedhame. Qabeenyi Musk baay'een isaa qooda inni Teslaa keessaa qabuun hidhata kan qabu yoo ta'u, bara kana gatiin qooda isaa akka malee dabaleera. Elon Musk siyaasa dhiisee daldala isaa irratti xiyyeeffachuu jalqabnaan investoroonni ji'oota muraasa as qooda dhaabbataa isaa bitachuu jalqaban. Bara kana bulchiinsa Trump keessatti warra waajjira Department of Government Efficiency DOGE keessatti hirmaachuun baasii mootummaa hir'isuuf hojjettoota hir'isuu isaatiin qeeqni jabaan irra gahaa ture. Musk miidiyaa hawaasaa isaa X irratti waa'ee godaansa, duunooma, walqixxummaa fi kaan irratti dubbachaa ture. Hoogganaan boordii Teslaa Robin Denholm Musk amma daldala konkolaataa oomishuu keessatti duraa duubaan hojiitti jira jedhe. Boordiin dhaabbatichaa Musk waggaa 10 dhufu keessatti dhaabbaticha galma kaa'ameen yoo ga'e badhaasa doolaara tiriliyoona 1 baasu argata jedhe. Qarshii kan argachuuf gatiin Teslaa dachaa 8 akka dabalu roobootiin hubannoo namtolchee kitila 1 akkasumas gurgurtaa konkolaataa Teslaa kitila 12 fi kaan galmaan ga'u dirqama. Baatii darbee qodaa Teslaa biiliyoona 1 baasu bituu beeksisuun investorootni kaan amantii akka qabaatan godheera. Teslaan yeroo dhiyoo as dhaabbata konkolaataa elektirikii kan akka Chaayinaa BYD irraa morkiin itti cimeera. Dhaabbatni gara daldala AI fi roobootiksiitti ce'uuf adeemsarra jira. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya irraaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.